Kuni akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaanaala keenya jalatti argamtan nagaan keenya bakka jirtatti isin haa qaqqabu. Isiniin jechuun jaaladhaa bakka jiraattanii bakka eeggamtanii yoo na eegdan. Egaa ka har'a gaafii keessan yeroo dheeraa qabannee karaa keessan dhufneetoo jirra. Inni sunillee maaliin nu gaafatan waa'ee mana jireenyaa warroonni nu gaafattan heddumminaan keessattuu karaa naannoo Arsiitti ijoolleen nu gaafattan jirtan. Har'a ka naannoo Arsii keessatti magaalaa Asallaatti fi magaalaa Shirkaan qabannee isinii dhufneetoo irra jechuudha lamaaniin. Egaa ka viidiyoo kana laayik sheer godhaa warroonni gaafii nu gaafattanillee deebii keessan asirratti argattan isiniin jechuun jaaladhaa. Bilbilallee isinii teechifnaa qaxxitaa maatii wajjinidha jechuudha kan wal argitan. Nuyi miti nu beeksisaa nuun jedhanii magaalaa Asallaatti magaalaa Shirkaatitti jechuudha. Kanaafuu bilbila asirratti teechisnaa magaalaa Shirkaa keessattuu bilbila maatiidhaan wal argachuu dandeessan isinii teechifnaa. Gatiillee eessatti akka argamu asumarratti dubbanna. Animee kana malkaamu isin dabarsaa asirratti nagaa jedhanii hojjechuudha keenya. Akkam jirtu jaalatamtootaa fi kabajamtootaa chaanaalii keenya bakka jirtanitti nagaan waaqayyo isiniif haa ta'u jecha akkuma ayyaantuun jettee mana jireenyaa qabannee yaadnee jirra. Mana jireenyaa kanarratti warri achi jirtani itti akka fayyadamtanii isin jenna. Mana jireenyaa kun mana baay'ee bareedudha. Viidiyoo irratti isinii gadhiifna. Baay'ee bareedaadha. Kanaafuu mana jireenyaa irrattis hojjechaa jirra hojii keenya. Kanaafuu warri barbaadanii bilbila achumarraa isinii kenninaa isaan faana walitti hin dubbattu. Kanaafuu mana kana akkasiin bitattanii isinii jenna. Yaada ishiin qabdu isheetti isin dabarsa. Egaa ka dhugaa dubbachuuf yeroo baay'ee ijoolleen kanarratti jechuudha kan nu gaafachaa turte. Mana magaalaa Asallaatti fi Arsii keessatti mana hatta dheeraa keessatti jettaniitoo jirtanii. Akkanumatti immoo namoota nu beeku nu beeksisi namoota jedhee isinii qabannee dhufne jechuudha. Amma warroonni dheeratti nu gaafattan namni nu gaafate hin jiru. Egaa ka dallaalaa miti nuti nama tuyyuu nutti himatee nu dabarsaa hoo jedhe karaa miidiyaa dabarsinaaf jechuudha. Har'a manniin kana lamaanidha qabanneetoo kan dhufne isiniin jechuun jaalladha. Carraa kanatti warri fayyadamuu barbaadan egaa bakka isinii dhiyaatutti gatiin isaatillee jiddu galeessadha. Keessattuu kan Shirkaa kun baay'ee jiddu galeessa dhugaa dubbachuuf mana kutaa 6 ofirraa qaba. Mana barumsaa askuulii dugda duubadha. 7,000 qofaadha jechuudha gatiin isaa. 700. 7,700 gatiin isaa. Haa ta'u humna ijoollee keenya ni madaala. Ni madaala baay'ee bareedaadha. Kutaa 6 ofirraa qaba. Katamaa keessadha. Baay'ee bareedaadha. Birrii 700 mana kana bitachuu jechuun inni argamu baay'ee bareedaadha. Innaa wanti kaartaa pilaanii waan tokko gaafachuu danda'u waan ta'eef kaartaa pilaanii qaba. Kaartaa pilaanii qaba. Kaartaa pilaanii qabaannaan baay'ee bareedaadha jechuudha namtidha. Baay'ee gatii kanaan manni 700 kilaasii 6 ofirraa kan qabu birrii 700 baay'ee rakasa jechuun barbaadan. Kanaafuu carraa kanatti akka fayyadamtan isin jenna. Amma fakkeenyaaf karaa naannoo Adaamaatti miliyoona 7dha barman. Mana kan qabu kaartaa pilaanii kan qabu miliyoona 7 miliyoona 6 namni hamma akkasitti kan deemudha. Garuu achi keessatti baay'ee rakkasadha. Keessumaa warri biyya sana taatan akka fayyadamtan carraa kanatti akka fayyadamtan isin jedha. Dirqamaadha mooyyuu jechuun manni jireenyaa. Mana kitaabaa birrii 700 bitachuu jechuun kaartaa pilaanii kan qabu bishaan kan gale maabiraatii kan gale bitachuu jechuun baay'ee bareedaadha. Carraa kanatti akka fayyadamtan. Yeroo kana keessa bu'uurri ilma namaatiyyuu mana waan feete qabaattee mana dhabdee taanaan ati waa'ee hin baastu jechuun danda'ama. Dhugaa dubbachuuf murteessadha. Bakka feellee dhugaa jiraatan manni jireenyaa murteessadha. Kanaafuyyuu mana jireenyaati irratti xiyyeeffannoo godha. Waa'ee meeshaalee manaan boodadha jechuudha wanti dhufuu kan danda'u. Dhugaa dubbachuuf mana kiraatti yeroo baay'ee namni gizee meeshaa galchu waan garaa nama nyaatu. Mana tokko kara mana tokko gizee qayyara. Meeshaan hin cabas. Mi'a mana keessaa fuudhanii achi fuudhuun baay'ee siqaayidha. Siqaayidha sin hin cabas malee. Meeshaa kana amma akka asii baastetti mana biraatti siif hin Kanaafuyyuu kan akka mana ofii jiru. Akkuma naannoo isinitti dhiyaatuun. Amma fakkeenyaaf amma naannoon natti dhiyaate yoo ta'e anaa fayyadu malee bakka naa mijatetti waan ta'e rakkoo hin qabu. Kanaafuyyuu isa sanii kanaafuyyuu warroonni akkasii magaalaa Asallaatti fi magaalaa Shirkaa keessatti manni ni jira. Warri bitachuu barbaadan kan bilbila kanaan dubbisaa isiniin jechuun jaaladha. Anaa miti daariitti abbaa sana argattan jechuudha. Jammaraan nun argatu. Wayya. Kan jechuun koo isaanii booda bilbila sana immoo isaanii bilaattaa isaanii immoo isaan faana
wayyaa immoo daariktuma yoo argatan haa fakkeenyaaf yeroo baay'ee waa'ee lafa kanarratti mudannoo kanaan qabaan ani odoo rakkoo uumamee hoo jedheetan magaalaa asuma Awwaash irratti mana wayii namni gurgurachuu jedhee jechuudha. Ani jidduu isaaniitti akka nama firaa tokkotti ta'ee kanas nan fayyadaa jidduu isaanii kan jedhuudhaaf ani waan biraa uumaa faayidaa biraachi keessatti argachuu osoo hin ta'in jidduu isaanii jiraachuun gaariidha. Namni kun narraan dhufe jedheen jidduu isaanii gaafan deddeebi'u namni jechaalatti dubbatetu jira. Ati dallaalaa abbaa sadii wal quunnamsiisi abbuma sanan barbaadaa jedhee namni afaan taane dubbatetu jira ijaa ta'ee abbuma sana dura argatanii shakkara. Tokkoffaan waa'ee dallaala lafaa wanni beeku tokkomtuu jiru abbuma irratti ol deemanii wayya. Booda wal galateeffachuu wayya. Rakkoon qabu isaan tolee agalan malee keenya rakkoon qabu. Kanaafuyyuu abbuma isaanii yoo wal argitan yoo walii galtan ni gatattu yoo walii galuu baattan immoo ni dhiiftanii. Yeroo baay'ee ilaalchi namaa gaafa waa'ee manaa kana dubbattu waan ati dallaala taate wayiitti fakkaachuu danda'a. Nuti garuu isaanaa fayyadaman jenneetidha. Harka caalaa warra nutti maturra warri bitatu hin fayyadama jenneetidha. Kayyaan. Garuu immoo namoonni tokko waan akkasii kana hin yaadanii akka waan nuti faayidaa caalaa argannu wayiitidha itti fakkaata. Kanaafuyyuu akkasanitti hubachuuf immoo bilbila abbaa sanuusoo wal argatanii. Rakkoon qabacheera keessa. Bilbilaati jala keenya isinii keenya. Asuma jala keenya fi abbaa san dubbistanii yoo walii galtanii bitattanii yoo walii galuu baattanii immoo hin dhiistanii jechuudha. Anis maaliif dadhabbiidha amma fakkeenyaaf odoo bilbila kooteetti seegan dadhabbiidha. Calliseetuma abbaas sun anas dadhabbiidha. Jechuun koo achi deemna otoo hin ta'in isaan faana saasaanii nu jalattis immoo karaa immoo nu faana hawaasan bareedachuu barbaadatan. Rakkoon. Keessa achi jala waan ta'eef jala argattanii booda nu faana saasa'uu ni dandeessu. Kanaafiyyuu kana fakkaataa waa'ee manaa yaada biraa qabaatte mana kanatti. Bakka waa'ee manaa kana booda mana jireenyaa warri barbaadan dubbisuu dandeessu. Karaa immoo lakkoofsi keenya jala jira. Karaa immoo nu haasofsiisuu dandeessu. Mana jireenyaa isinii argina hin bitattu rakkoon tokko hin jiru. Akka humna keessanitti isinii qabannee yaadnachuun fedha. Bakka jirtanitti turtii gaarii galatoomaa waan dhaggeeffattanii fi koomentii fi sheer gochuu akka hin daganne isinii jenna. Bakka jirtanitti turtii gaarii galatoomaa. Amma fakkeenyaaf baay'inaan ijoollee nama fedhii qaban Adaama irratti jechuudha. Kanaafiyyuu amma humni isaaniitiin waliin madaalu odoo kara humna isaanii wal madaalutti bitatanii baay'ee tokko gaarii ta'ee yaadaan. As keessatti immoo warri jiraachuu fi fedhii qabatu jira. Warri as keessatti fedhii qaban. Warri as keessa jiraachuu fedhii qabdanii lafa bitattanii qasqazettanii mana irratti ijaaramuu ni danda'ama jechuun koo amma firree kaartaa pilaanii kan qaburee manni waddada manuma calaqaa kan ta'e lafa bitatanii irratti ijaarratanii suutanii ufuu ni danda'u. Garuu takkaadhaan mana bitachuu namni Adaamaa keessatti ulfaata. Yoo calaqaa irraa kan keewwate malee kaartaa pilaanii kan qabu birriin isaa guddaadha jechuu barbaada. Kanaafuu lafa bitatanii gazetanii ijaarrachuu danda'u. Inni sun filannoo guddaadha. Caafirraa amma achi sissiqee lafti jira. Kanaafuu lafa sana bitatanii qazzedanii hoggalaa naamni hojjetanii immoo mana ijaarratanii itti galuun danda'ama. Garuu takkaan immoo manuma bitadhaa jedhanii gara miliyoona 4 gara miliyoona 5 naannootti deema. Kun itti ulfaata. Adaamaa keessaa ulfaata. Adaamaa keessa ulfaata. Gara fedhii qabdu taanaan garuu rakkoon qabu lafa bitattanii gazetanii mana irratti ijaarrachuu ni danda'ama jechuudha. Haala sanya kanatti ni danda'ama. Kanaafiyyuu kana wanni waa'ee mana jireenyaatti irratti qabnu garuu qabxii ijoon asis jiraadhaa achis jiraadhaa manni jireenyaa murteessaadha. Dhugaa mana jireenyaa yoo hin qabaatin namni dhama'aa ta'a. Waan beeknuufidha jechuudha manni jireenyaa malaa gama akkanaa marakkisu. Kanaafuu viidiyoon keenya guyyaa irraa kana fakkaata. Bakka jirtanitti nagaan ta'a agar viidiyoo biraatti walitti deebinutti.